barreessaan Tasfaa'ee ture. Tasfaa'een wayita bulchiinsa keessa أولنا قبلها وطالع يرون بتكون seenaa Tasfaa'ee yookiis Gadaa Gabrara'ab. Gaazexeessaa fi barreessaan Tasfaa'een yookiis Gadaa maqaa moggaasa Oromoo irraa kan fudhate addunyaa kanarraa muddee 25 bara 2021 addunyaa kanarraa lubbuunsaa darbuun dhaga'ame. Maatii fi hawaasni Oromoos gadda isaanitti dhaga'e ibsachaa jiraachuunsaa dhaga'ame. Gaazexeessaa fi barreessaa gameessi Tasfaa'ee yookiis Gadaan umurii waggaa 53tti addunyaa kanarraa boqochuunsaa dhaga'ame. Tasfaa'een ji'ootaa fi dhukkubsataa kan ture yoo ta'u magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti wal'aansa fayyaarra osoo jiruu muddee 25 bara 2021 addunyaa kanarraa lubbuunsaa godaante. Seenaa Tasfaa'ee gabaabinaan hojii ogbarruu isaan kan beekamu Tasfaa'een akka lakkoomsa Itoophiyaatti hagayya 22 bara 1960 maatii lammii Eertiraa ta'anirraa magaalaa Bishooftutti dhalate. Maatiin isaa Eertiraa ta'anillee daangaa Eertiraarraa gara Itoophiyaa giddu galeessaa imaluun magaalaa Bishooftuu buufatanii ijoollees achi turanii. Tasfaa'een yaadaa fi qalbiin isaa gara hojii ogbarruu waan tureef umurii ijoollummaa isaarraa eegalee barreessitoota hangafa Itoophiyaa hedduun michummaa cimaa fi jabaa qaba ture. Tibba aangoo dargii ogba'uurraa ga'e keessa raayyaa waraanaatti makamuun leenjii erga fudhatee booda osoo baay'ee hin turiin mootummaan humna waraanaan bulchu yookiis dargiin waan kufeef adawii waliin deebi'ee magaalaa Finfinnee galee hojii gaazexeessummaanis tajaajilaa ture. Magaalaa keessatti dhalatee fi uummata Oromoof jaalala addaa akka qabu kan himu Tasfaa'een sirna maqaa yookiis moggaasa isaatiin oromoomee maqaa Gadaa jedhamu akka kennameef hima. Gada. Makani saya. Gada. Arat dia wagartan akam bulte Gada yetuni. Akam bulte Gada yetuni. Akam bulte Gada yetuni. Dagam buli Gada yetuni. Boleh tak? Kalau jana hati ke cari motiko. Hojiiwwan Tasfaa'ee muraasa. Dhaabbata maxxansaa hojiiwwan ijoo mootummaa guyyuun raawwatamu keessatti dhaabbata Pireesii Itoophiyaa hanga hojii gaggeessaa olaanaa ta'ee tajaajilutti kan ture Tasfaa'een wayita bulchiinsa isaa keessatti gaazexaawwan maxxanfaman irratti fooyya'insi guddaan akka dhufe himama. Tasfaa'een barruuwwan maxxanfaman keessatti barreessitoonni gameeyyii akka hirmaatan gochuudhaan akkasumas maxxansawwan dhuma torbanitti ba'an irratti jijjiirama bu'uuraa taasisuun fooyya'insi ajaa'ibaa akka argamsiise waa'illi isaa Tasfaayeedhaaf ragaa ba'a. Dabalataan barruu paartii biyya bulchaa ture Adawii waliin hidhata cimaa qaba ture. Ifooyitaa jedhamuun hoogganuudhaanis ni beekama. Tasfaa'een osoo biyya jiruu ogummaa gaazexeessummaa cinatti
kitaabota hedduu maxxansiiseera. Isaan keessaa muraasni Yeburqaa Zimmitaa kan jedhu kitaaba jalqabaati. Boodarra paartii biyya bulchuun wal dhabuun Itoophiyaa keessaa miliqee Keeniyaa, Afrikaa Kaabaa, Neezerlaandii fi biyyoota kaan keessa jiraateera. Tasfaa'een erga hojii gaazexeessummaa dhaabee booda hanga du'aan addunyaa kanarraa boqotu jireenya isaa guutuu kitaaba barreessuu irratti dabarsuun hanga kitaabota 8 barreesseera. Hojiiwwan isaa 8 caalaan afaan Amaaraan kan maxxanse. Barreessaan gameessi kun kan daran isa beeksisee fi fudhatama isa argachiise asoosama dheeraa mata dureen isaa Yeburqaa Zimmitaa jedhudha. Kitaabni asoosamaa kun namoota kitaabicha dubbisan hedduu irraa qeeqa hedduu Tasfaa'eetti kaasiseera. Isa boodas Tasfaa'een yaadannoowwan dhuunfaa isaa hedduu asoosamootaa fi duudhaawwan irratti barreessuun dinqisiifannaa fi ajaa'ibsifannaa hedduu argateera. Tasfaa'een hojii barreeffama isaan akkuma dinqisiifatamu namoota hojii isaa hordofanii fi dubbisan irraas qeeqni guddaan isa mudataa tureera. Hojiiwwan qabiyyeewwan hawaasa Itoophiyaa gidduutti ibdee akka uumamu taasisan irratti xiyyeeffatuun jechuun namoonni ni qeequ. Hojiinsaa qabiyyeewwan hawaasa Itoophiyaa gidduutti ibdee akka uumamu taasisan irratti xiyyeeffatuun jechuun namoonni baay'een isa ni qeequ. Barreessaa Tasfaa'een wa'ita gaazexaa Ifooyitaa hoogganaa turetti hanqina maxxansa bara dargaggummaa isaa mudachaa ture. Hojiiwwan osoo hin maxxanfamiin hafan walitti qabuun walitti aansuun akka maxxanfaman godheera. Bara 1992 hanga 93tti mata duree Ifitaa jedhu jalatti hojiiwwan kanaan dura osoo hin maxxanfamiin hafan bifa kitaabaan qopheessuun kitaaba 5 baasuun maxxansiiseera. Dabalataan qabsoon TPLF irraa eegalee hanga Adawwaan Finfinnee galutti taateewwan turan kan seensu kitaaba mata dureen isaa Taraaroችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ jedhuun barreessee maxxanseera. Tasfaa'een hojii ogummaa gaazexeessummaa fi barreeffamaan Adawwaa keessatti adda durummaan hojiiwwan hojjetaa ture. Boodarra dhibdee qondaala siyaasaa biyyattiin waliin tureen Itoophiyaa baqatee ba'uuf akka dirqame hime. Erga Itoophiyaa gadhiisee ba'ee booda kitaabota icciitiiwwan qondaaltota Adawwaa gidduu ture irratti xiyyeeffatan gaazexaanyaው Masxawaashaa fi የደራሲው Masxawaashaa jedhamus barreesseera. Tasfaa'een erga Itoophiyaa ba'ee biyyoota adda addaa keessa baqattummaan kan jiraataa ture yoo ta'u boodarra Eertiraa galee guutummaatti hojii barreeffamaa irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture. Kitaabota hedduus barreesseera. Tasfaa'een kitaabota hanga yoonaa maxxanse afaan Amaaraan kan barreesse yoo ta'u muraasni isaanii garuu gara afaan Ingilizii fi afaan Oromootti hiikeera. Seenaa isin hanga yoonaa dhaggeeffataa turtan seenaa jaallatamaa fi kabajamaa kan ture gaazexeessaa fi barreessaa seenaa Tasfaa'ee yookiis Gadaa maqaa moggaasa Oromoo irraa fudhate ta'uusaa mirkaneessa. Sin qabadhee waan hin darbamne darbee halaalfatas mo'adhee eelaa cimaa jalaa siqee dadhabee sirraattan obbaafadhee saafuu dandeettii kif obsa kee isaatti naaf dagadhee kokkifadhee maqaa kee labsa malee hin taa'u gatii keenya.